gaara jala taa'uu kaasii tebba jalatti of hambisuun wangeela barachuu sodaachuudhaaf natti ulfaataadhanii qalbii jijjiirrachuu diduu nissaa galuu dadhabuudhaaf jecha oddoo kufaatiitti of ilaaluun gaarummaan qabaatu. Yihudaan cubbamaa yakkamaa waan ta'eef gooftaa isaa waan ganeef laphee isaatiin waaqayyoo waan ganeef oddoo icciitii sanarratti ol ba'uu hin dandeenye. Nus ba'aan keenya baay'ee cubbuun keenya baay'ee waan ta'eef ba'aa cubbuu keenyaa wajjin gaara jalatti hafumanna mana qulqullummaatti ol baanee wangeela mootummaa waaqayyoo barachuun anaaf isinirraa ni eegama jechuu barbaadeen. Kanaaf yeroo qulqulluu Phexros siif godoo tokko ijaarra, Eliyaasiifis tokko ijaarra, Museedhaafis tokko ijaarra. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Sada Waaqa tokkotti. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Sada Waaqa tokkotti. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtooti abbootii lubootaa, obboloowwan daaqonaawwan, amantoonni biyya alaaf biyya keessaa jirtan hundumti keessan nagaa waaqayyootiin akkam yoo nageessan akkam jirtu jechaa nagaan waaqa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isinii wajjin haa ta'u. Asumattaan sun baga ayyaana Dabra Taaboor kan bara 2015tiin baga ittiin isin ga'ee baga geessanii ayyaana kana ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaaf, ayyaana araaraa, ayyaana eebbaa nuuf taasisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kanaan kan nu gahe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilma dubaroo Maariyaamii teessoo isaa ol aariyaam irratti maqaan isaa kan kabajameef kan eebbifamu nuuf haa ta'u. Qoricha addunyaa, nyaata jireenyaaf dhugaatii jireenyaa deessee kan nu laatte gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan ittiin argine daawwitii jireenyaa giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamis eebbishee fayyaan ishee hunduma keenya irra haa bulu. Qulqulloonnii fi ergamoonni toloonni waaqarraa akkuma kennaa isaanii waaqayyo isaan kabajee waaqayyo ayyaana isaaniif laateetti maqaan isaanii kan galatoome nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela mootummaa isaatti akkuma dubbate Yesuusis gara isaaniitti dhiyaatee isaan qaqqabatee hin sodaatinaa kaa ittiin jedhe. Wangeela gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Maatewos akka caafe boqonnaa 17 lakkoofsa 7 jecha jirudha. Egaa Waaqayyo yoo eeyyama isaas jaalala isaa nuuf ta'e sagalee kanaan mata duree kanaan ni barannaa. Kan nu barsiisuu, kan nu geggeessuuf, kan nu gorsuuf, kan nu dheekkamu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa sagalichaati. Nuti anda jaajjee dhaabbadhee isin bakka jirtan teessanii Waaqayyo irraa barannaa. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos raajota bartoota isaatiif icciitii isa fagoo dhiyeessee isa dhokate mul'isee kan isaanii nu hubachiisee nuunis dadhabina namummaa keenyaatti jabina isaa, duwwaa namummaa keenyaatti ogummaa isaa dabalee nu barsiisuun jaalala isaa isa waaqarraa nuuf haa ta'u. Egaa
akkuma beekamu dubarratti ayyaanarraa ayyaana Dabra Taaboor kan bara 2015 baga geessan akkuma isiniin jedhe ayyaanni kun ayyaana salgan ayyaana gurguddaa salgan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos itti ayyaaneffatamuuf itti galateeffamu itti waaqeffamu keessaa isa tokkodha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa kaasee hamma 9tti akka kana jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jaaffaa booddee Phexrosiif Yohaannisiin Yaaqoobiin qabatee gara gaaraa ol dheeraatti yookaas gara gaaraattis ol ba'ee jedha. Egaa gaarri hiika guddaa qaba. Gaarri bataskaanatti ni fakkeeffama. Gaarri mana qulqullummaatti ni fakkeeffama. Gaarri mootummaa Waaqoottis ni fakkeeffama. Egaan erga gara sanatti ol ba'ee booddee warra 80 tibba jalatti yookaas gaara jalatti dhiiseera. Jechi kun iddoo kan biraatti gaara yeroo jennu kooraan jedhama, iddoo biraatti gaara hin jedhama. Sanas ta'ee sana garuu gaara yoo jennee irratti waliin galcha. Kanaaf jecha warra 3 duukaa isaa fudhatee ol ba'ee warra 80s gaara jalatti dhiisee isaaniin achumatti isaan dhiisee ol ba'eera. Maaliifiti warra 8 gaara jalatti dhiisee warra 3 duwwaa fudhatee ol ba'ee jenne Yihuudaan isaan keessa waan jiruuf Yihuudaan icciitii Waaqayyoo, kabaja Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo ilaaluudhaaf hin eeyyamamneef waan ta'eef akka inni dabarsee gooftaa kennu haala mijaa'aa akka inni barbaadaa jiru gooftaan keenya dursee laphee isaa keessatti waan beekuuf sababa Yihudaatiif jecha gaara jalatti isaaniin dhiisee warra 3 duwwaa Phexrosiif Yaaqoobiin Yohaannisiin qofa fudhatee gaaratti ol ba'e. Sababi isaa yoo warra 8 gaara irratti ol baasee warra 3 wajjin fudhatee ol ba'ee Yihudaan ulfina isaa nadhossee icciitii waaqummaa isaa nadhossee kanaafin du'a isaatti galee kanaafin dabarsee isa laadhee kanaafin Yihudootatti yookaas beektota macaafaatti dabarsee isa kenne dee'uu sababa waan godhatuuf sababa kanaatiif jecha warri 8 gaara jalatti hafan. Haa ta'u malee garuu icciitiin warra 3tiin mul'ate gaara jala warra jiraniifis warra 8tiifis mul'ateera. Akkuma Museen gaara Siinaatti gaafa ol ba'e ogeessota yookaas hayyoota 70 fi akkuma mul'ate icciitiin warra gaara jala jiraniifis akkuma mul'ate Dabra Siinaatti. Kanaaf saba Waaqayyoo Yihudaan sababa akka hin arganneef jecha warra 8 wajjin gaara jalatti akka hafu iyyama Waaqa keenyaa gooftaa keenyaa ta'eeti. Kana booddee Eliyaasii fi Museenis isaa wajjin dubbachaa turan. Fuulli isaas ni jijjiirame akka aduudhaan ifee wayyaan isaas akka bakakkaa yookaas akka cabbiidhaa ni calaqqise jedha. Kunis ulfina waaqummaa isaati. Fuulli isaa wayyaan isaa ni jijjiirame kan jedhameef. Kanaaf gaara irratti maaliif kana godhe waan jedhamuuf gaarri wangeelatti fakkeeffama. Gaaratti ol ba'uun baay'ee ni cima. Humna gaafata, nama dafqisiisa. Gaafa gaaratti ol ba'an garuu addunyaarra waan jiru bitaan mirgatti du'aa booddeetti waan jiru adda baasanii ilaaluun mijataadha. Gaararra gaafa ol ba'an wangeelli mootummaa Waaqayyoos gaafa baratan namatti hadhaa'uu danda'a akka fooniitti. Gaafa baratan namatti cimuu danda'a. Gaafa hubatanii baratanii raawwatan garuu cubbuudhaa fi qulqullina
hamaadhaaf jallaa, gaariidhaaf waan hamaa ittiin adda baasanii beeku jechuudha. Gaarri mootummaa Waaqayyootti ni fakkeessama. Gaaratti ol ba'uun akkuma nama dadhabsiisu gidiraa guddaa qaba. Aarsaa nama kaffalchiisa gaara dheeraatti ol ba'uun. Mootummaa Waaqayyoos immoo gidiraa guddaadhaan dadhabbii guddaadhaan argamti yeroo jedhu gaara irratti icciitii kana akka mul'isu godhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti gidiraadhaa fi dadhabbii guddaadhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluun nurra jiraata akkuma jedhan barattoonni qulqulloonni. Kanaaf mootummaa Waaqayyoos gidiraa guddaadhaaf dhiphinaan aarsaadhaaf wareegama adda addaa kaffalanii akka dhaalan namatti agarsiisuuf jecha gaara mootummaa Waaqayyootti fakkeessan. Dabra Taaboritti maaliif kana godhe? Maaliif qulqulloota raajotaa fi qulqulloota bartoota fudhatee iddoo sana irratti ifa waaqummaa isaa icciitii isaa maaliif mul'ise yoo jenne, Dabra Taaborii fi raajiin dubbatamee jira. Faarsaa Daawit 88 lakkoofsa 12 irratti Taaboor wa Armooniyoom basmaziyaa kee itfasihu, Taaborii fi Armooniyoom maqaa keetiin ni gammadu, maqaa keetiin itti tola jedhamee raajiin dubbatameera. Karaa kan biraa gaari Taaboor oddoo injifannoo, oddoo moo'ichaa jedhamee beekama. Baarqi Siisaariin oddoo sana irratti mo'ateera waan ta'eef gaarichi gaara mo'annaa, gaara moo'ichaatii fi gaara injifannoo jedhamee beekama durumaa kaasee. Kanaaf gaara irratti kana raawwateera. Kana booda Yaaqoobii fi Yohaannis Phexros utuu inni Eliyaasii fi Museedhaa wajjin waliin haasa'u argani. Maal waliin haasa'u yoo jenne, akkuma beekamu Eliyaasii fi Museen gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin wajjin haasa'aa turan Yaaqoob yeroo isaan argan. Musee biyya du'aa keessaa, warra du'an keessaa, Eliyaasiin warra jiran keessaa gaara Taaboor irratti waamee wajjiniin haasa'e. Kunis inni wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti biyya Filiphos Qeesaariyaa irratti ilma namaatiin namoonni eenyu jedhee yeroo inni gaafatu, warri kaan Eliyaas, warri kaan raajota keessaa isa tokko, warri kaan Museedha, warri kaan Yohaannis, warri kaan bartoota keessaa isa tokko siin jedhu jedhaniin. Kanaaf innis kana booddee guyyaa 6ffaa booddee gaara Taaboor irratti ragaa kanaaf isaan waame. Kanaaf yeroo waliin dubbatan Museen maaliif Muse siin jedhu? Ati Waaqa Museeti, ati gooftaa Museeti yoo siin jedhan maleedha. Kana duwwaas miti. Museen ani galaana addaan kutee diinota isaanii ajjeesee mannaa samiidhaa roobsee bishaan dhagaa keessaa kattaa keessaa baasee yoon isaan sooreyyuu, yoon isaan hoogganeyyuu, yoon isaan tajaajileyyuu Israa'el hammeenya isaaniirraa fayyanii hammeenya isaaniitti akka ba'uu fayyuu hin dandeenye. Ati garuu hammeenya isaaniirraa akka baastee isaan fayyisuu hin dandeessaa. Haasaan Dabra Taaboor irra ture Eliyaasiin Musee wajjin kana fakkaata. Eliyaasis ani yoon samii kana loggome yookaan samii kana akka isheen bokkaan roobne yoon daangesse, abidda samiidhaa yoon roobse, an hammeenya isaaniirraa bilisa isaan gochuu hin dandeenye, isaan fayyisuu hin dandeenye Israa'eloota. Ati garuu Israa'eloota hammeenya isaaniirraa isaan qulqulleessitee, isaan hiiktee, isaan fayyisuu hin dandeessa. Maaliif Eliyaas siin jedhu? Ati Waaqa Eliyaas, gooftaa Eliyaas siina jedhan maleessaa jedhee jechoota kana dubbachaa turan. Kana macaafi qulqulluun garuu akkasumatti jechuma salphaadhaanii Museedhaaf Eliyaasii wajjin utuu isaan wajjiniin haasa'aa jiranii arganedha. Maaliif raajota lamaa fi duuka bu'oota 3 bakka sanarratti maaliif waame yoo jenne, gaarri sun mana qulqullummaatti ni fakkeessamti. Raajotis barattootis oddoo isaanitti waliin Waaqayyoon galateeffatan, kakuu moofaanis kakuu haaraanis oddoo inni itti dubbatame, oddoo inni itti
lallabamu iddoo inni itti hiikamee baratamu waan taateef manni qulqullummaa gaara sanatti fakkeessamti. Kanaaf raajota bakka isaan jiranii duuka bu'ootas bakka isaan jiraniti. Kana duwwaa miti raajotis barattoonnis mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka danda'an namatti muudhaaf jechaadha. Karaa kan biraa Museen nama gaa'ilaan jiraatu, Eliyaas nama akkasumatti utuu fuudhen jireenya beetowannaatiin jireenya mankusummaatiin nama jiraatudha. Maaliif bakka sanatti warra seera gaa'ilaatiin jiraatanii fi warra seera gaa'ilaa hin hundeessine maaliif wal arge yoo jedhan gaarri sun mootummaa Waaqootti fakkeessamti. Gaarri sun bataskaanatti fakkeessamti. Kanaaf warri seera gaa'ilaatiin jiraatanis warri gaa'ilatuun hundeessin Waaqayyoof of kennanii jireenya isaanii Waaqoof dhiisanii Waaqoon tajaajilanis mana qulqullummaa keessa akka jiraataniif darbees mootummaa Waaqoo keessa akka isaan jiraachuu danda'anii nama barsiisuuf hubachiisuuf jechaadha. Kanaaf raajotas duuka bu'oota akka Quwaaraas raajota akka Qumoofaas gaara Dabra Taaboor jechuun gaari Dabra Taaboor mana qulqullummaadha. Gaarri mana qulqullummaatti fakkeessamti yookaas mootummaa Waaqootti fakkeessamti waan ta'eef icciitii kana itti himuudhaaf jechaadha. Kana hundumaa jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti Phexros erga kana dhagee booddee deebisee yaa Gooftaa addana turuun nuuf ni ta'a. Nuuf gaariidha iddoo kana turuun. Yoo jaallatte garuu yoo iyyama kee ta'e garuu godoo sadii siif ijaarra. Godoo sadiin ijaarra, tokko siif, tokko Eliyaasiif, tokko immoo Museedhaaf ittiin jedhe. Kanaaf bakka kana turuun nuuf gaariidha jechuun isaa icciitiin isaa abbootiin hafuura qulqulluun hoogganamanii jecha kanaaf hiika yeroo laatan abbootiin mana qulqullummaa hafuura qulqulluudhaan yeroo jecha kana hiikanii atis akkuma hojii keetii duraa yoo beelofne beela nu baastee, yoo daarre daara nu baastee, yoo dhukkubsanne nu fayyistee, yoo duune nu kaastee iddoo kana tuuteenye. Museenis akkuma duraa galaana addaan kutee hurriidhaan nu golboobee mannaa samiidhaa roobsee darbees diinota keenya lolee injifatee utuu addana teenye jechuusaadha. Eliyaasis samii kana loggomee bokkaa daangessee abidda samiidhaa roobsuudhaan hojii isaa duraa hojjechaa utuu addana turre jedheeti addana turuun nuuf gaariidha. Yoo fedha kee ta'e jedhe itti fufee yoo fedha kee ta'e jaallatte hin beeku malee yoo hin jaallatta ta'e yoo jaalala waaqummaa keetii abbummaa keetii yoo ta'e godoo sadii asitti siif ijaarradhe. Kana jechuunsaa kanaan dura gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi namaa harka hangafa lubootaatti dabarsamee kennama. Hin du'asi gidiraa fudhatee ni du'asi guyyaa sadaffaatti du'aa ka'a yeroo jedhu qulqulluu Phexros kun sirratti ta'uu hin qabu yeroo inni jedhu na booddeedhaa deemi jedhee ifateera waan ta'eef jecha koollee fudhattee hin beeku yoo fudhatte garuu godoo sadii asitti ni ijaarraa jedhe. Ammas gaarri Dabra Taaboor fakkii mana qulqullummaati. Godoo tokko siif jechuun mana qulqullummaa iddoo abbaan qulqulluudha, ilmi qulqulluudha, hafuurri qulqulluudha jedhamee itti lallabamu. Iddoo icciitiin sadan tokkummaa itti lallabamu. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo iddoo itti lallabamu. Iddoo eebbaa, iddoo araaraa, iddoo dhiiga isaatiif foon isaa itti fudhatanidha. Siif jechuun godoo tokko. Inni kan biraan garuu tokko immoo Eliyaasiif jedhe inni immoo Beetelemiitti fakkeeffama. Museedhaafis jedhe inni immoo Dajja Salaamii isa jennu yookaan iddoo xuwwaa sanbatee xoofoo sanbateetti dhuganne kanatti fakkeeffama. Manni qulqullummaa keenya hundeenseetiif hundeeffamisee macaafa qulqulluudha kan jennuuf kanaafidha hiika biraan qabu. Kanaaf nutis kiristaanotaa iddoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mucummaa isaatiin yookaan iddoo mucummaa Sillaaseetti arganne, iddoo mucummaa isaatti arganneetti mucaa isaa ta'e inni abbaa keenya ta'e, iddoo dhiiga isaa foon isaatti fudhanne, iddoo itti guyyaa 40 guyyaa 80ffaatti cuuphamne, iddoo itti cittiitii sadan tokkummaa isaa iddoo itti barre,
iddoo itti Waaqayyoo wajjin itti itti araaramne, iddoo itti qalbii jijjiiranne, iddoo itti ba'aan keenya ba'aan cubbuu nurraa diigamee mucaasaa taane, diinota isaa kan turre firasa, hamoota kan turre ijoollee isaa, orma kan turre ijoollee isaa iddootti taane addana turuun gaariidha nuuf jennee hamma bara jireenya keenyaatti mana qulqullummaa yookaas mana kiristaanaa keessa jiraachuun barbaachisaadha waan ta'eef. Inni karaa biraan tebba jalatti warra hafan, gaara jalatti warra hafan ta'uu hin qabnu. Gaari jechuun wangeela baradhaa. Tebba jala jechuun addunyaa kanaadha. Iddoo cubbuu, galaana cubbuu keessa jiraachuudha waan ta'eedhaaf. Wangeela baqachuu sodaa, qalbii jijjiirrachuu sodaa, icciitii isaa akka nagarre taanee tebba jalatti kan hafne, addunyaa keessatti kan hafne, galaana addunyaa kana keessatti kan hafne hundumti keenya gara gaaraa gara wangeelaa, gara gaaraa gara mana qulqullummaa, gara gaaraa gara mootummaa Waaqayyoo, gara ijoollee isaa ta'uudhaaf tattaafachuun barbaachisaadha. Kanaaf gaara jala taa'uun yookaas tebba jalatti of hambisuun wangeela barachuu sodaachuudhaaf, natti ulfaataadhanii qalbii jijjiirrachuu diduu, nissaa galuu dadhabuudhaaf jecha iddoo kufaatiitti of ilaaluun gaarummaa hin qabaatu. Yihudaan cubbamaa yakkamaa waan ta'eef, gooftaa isaa waan ganeef, laphee isaatiin Waaqayyoo waan ganeef iddoo icciitii sanarratti ol ba'uu hin dandeenye. Nus ba'aan keenya baay'ee, cubbuun keenya baay'ee waan ta'eef ba'aa cubbuu keenyaa wajjin gaara jalatti hafumanna mana qulqullummaatti ol baanee wangeela mootummaa Waaqayyoo barachuun anaaf isinirraa ni eegama jechuu barbaadeen. Kanaaf yeroo qulqulluu Phexros siif godoo tokko ijaarra, Eliyaasiifis tokko ijaarra, Museedhaafis tokko ijaarra, addana turuu nu gaariidha yoo jennu, yeroo kana hurriin ifa ta'e isaaniin golboobe. Hurrii keessaanis isaan kan natti tolu ilmi koo isa kanaadha. Isa keessa jiraadhee kanan waaqeffamu, isaa wajjin tokko kanan ta'e isa kanaadha, ilmi koo isaan kan natti tolu isa dhagaa jedha. Qulqulluu Phexros kun gonkumaa sirratti hin ta'u jedheera waan ta'eef akkuma silisnii kaasee sagaleen abbaa samiirraa maal jedhee isa dhagaa. Yeroo inni du'uufan dhufe, du'ee sin fayyisuun dhufe, mirga sin dhaabuun dhufe, bilisa sin dhaabuun dhufe yeroo inni jedhu lakkii ati hin duutu hin jedhinaa jechuuf jecha isa dhagaa, mucaan koo, ilmi koo isa, isaan kan natti tolu, ilmi koo isa keessa jiraadhee isaan kanan waaqeffamu, isaa wajjin tokko kanan ta'e isaadha jedhe. Kanaaf gaarri Dabra Taaboor iddoo sadanummaa isaatti mul'ate, tokkoffaa mana Abrahaamitti, lammaffaa gaara Dabra Taabooritti, sadaffaa laga Yordaanosittidha. Icciitiin sadan Waaqayyoo kan itti mul'ate jechaadha addunyaa kanarratti. Kanaaf jecha hurriin isaan marsitee yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaamaan sagaleen hurrii keessaa isaanitti dubbatu garuu naaniiti kufanii, fuulduratti kufan. Ni sodaatanii, barattoonni naanii kufanidha. Gooftaan keenya yeroo kanatti isaanitti dhiyaatee jabaadhaa, hin sodaatinaa, ka'aa jedhee isaan qaqqabate. Kanaaf bakka kufaatii keenyaa harka isaatiin nu qaqqabatee ka'aa nuun jechuun jaalala isaa waaqarraa nuuf haa ta'u. Namoonni nu kuffisu, namoonni booddeetti nu hambisu, namoonni akka nuti kufnu barbaadu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu warra kufan, warra naanii kufan, warra caban ol kaasee suphuun isaaf amala isaati waan ta'eef ka'aan sodaatinaa. Inni ka'aan sodaatinaa nuun jedhee ol nu kaasa. Namooti kan biraan garuu nu cabsuu, nu kuffisuu barbaadu. Kanaaf baay'een keenya cubbuudhaan kufnee kan jirru haa kaanu, ba'aan kan nutti ulfaate haa kaanu. Gaafa inni dhufu, gaafa inni nu qaqqabatu kufaatii keenya keessaa ni kaana waan ta'eef sagalee isaa gaafa dhageenyu calluma jennee cubbuu keessatti yookaas immoo gidiraa keessa yookaas yaadaaf yaaddoon barbaachifne keessatti kufnee kan jirru ka'uutu nurra jiraata. Yeroo inni nu waamu harka isaatiin qaqqabatee lafa nuti kufne nu kaasuun jaalala isaa waaqarraa nuuf haa ta'u. Kana booddees gaafa gaararraa gadi buutan hamma ilmi namaa Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'ee ka'utti icciitii argitan kana eenyutti ni himinaa jedhe. Icciitii argitan kana eenyutti ni himinaa jedhe. Sababi isaa maanni ganaa gidiraa fudhatama, ganaa fannifama, ganaa du'ee du'aa ka'a.
namoonni itti amanuun isaanii hin geenye sababa ta'eefi dursitanii ulfina kana icciitii kana namootatti hin himinaa jedhe. Inni lammaffaan immoo gidiraa fuuldura jiru kabaja dubbachuun gatii hin qabu jedheeti. Namoonni baay'een yoo kabaji isaanii dubbatame malee yoo maqaan isaanii faarfatame malee isaanitti hin tolu. Gidiraan immoo ganaa fuuldura jira. Lallabaan lallabaa miti. Faarfataan faarfataa miti. Kabaja dubbachuu baannaan maqaa namaa lallabuu baannaan. Kun immoo nuunis nun fayyisu. Nun fayyadu. Ulfinni bakka ta'utti hin ta'a. Bakka hin barbaachifnetti garuu wangeela mootummaa Waaqayyootiif iddoo ta'utti Yesuus kabaja isaa lallabuuf yeroo ta'utti garuu kabaja isaa dubbatama. Kanaaf gidiraa fuulduratti dhiisanii makaraa fuulduratti dhiisanii kabaja dubbachuun hin barbaachisadha. Nama kana ganaa utuu gidiraan inni aarsaa inni kaffalu fuuldura isaa jiru kabaja isaa ulfina isaa dubbannee finnee gaafa kabaji dhufu immoo iddoo sana namichi hin jiru waa'ee isaa maal jennee dubbanna. Kanaaf kabaja dursanii dubbachuun hin barbaachisu. Gidiraa dursanii kabaja dubbachuun hin barbaachisu. Inni sadaffaan maaliif akka jedhe icciitii kana hin dubbatinaa amma ilmi namaa Iyyasuus Kiristoos du'ee du'aa ka'utti kan inni jedhee fi mitaatiin mataansaa yookaas dhayichi seexanni kottaa icciitiin isin agarsiisaa jedhee isaan dogoggorsuu hin danda'a isa fakkaate waan ta'eef kanarraa akka of eeggatanidha. Kanaafuu ayyaana guyyaa har'aa yeroo kabajnu akka Dabra Taaboriin icciitii Waaqayyoo nu keessa kan bule, eebbisaa nu keessa kan bule, kabajisaa laphee keenya keessa kan bule, icciitii Waaqayyoo kan argineef kan fudhanne taane ayyaana kana kabajuutu nurra jiraata. Warra beela'an beela baasuun, warra dheebotan dheebuu baasuudhaan ayyaana kana waliin tokkummaan jaalalaan dabarsuun barbaachisaadhaa fi dirqama lubbuu keenyaati waan ta'eedhaa fi ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu qalbii jijjiirrannee dhiiga isaatii fi foon isaa fudhannee mootummaa isaatiif of qopheessuun nurraa nu eegama waan ta'eedhaa fi kanaaf saba Waaqayyoo ayyaana kana ayyaana jaalalaa, ayyaana gaarii, ayyaana eebbaa akka nuuf ta'us hawwii keenya guddaadha. Kanaaf amantii keessanitti jabaadhaa. Sagalee Waaqayyoo yeroo hunda dhaggeeffadhaa. Sagaleen Waaqayyoo nyaata, sagaleen Waaqayyoo dhugaatiidha, sagaleen Waaqayyoo nageenya, sagaleen Waaqayyoodha araara qaba, eebba qaba, tasgabbii qaba. Hundumtuu sagalee Waaqayyootiin, sagalee wangeelaatiin utuu jiraateeti addunyaan keenya biyya nagaa, biyya araaraa, dhaloota nagaa, dhaloota araaraati. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo ala jiraachuun keenya garuu nagaa nu dhowwata waan ta'eedhaaf Waaqni nagaan addunyaa kana isa caalu kan nuuf kennu abbaan nageenyaa, abbaan jaalalaa, abbaan eebbaa nagaadhaaf jaalala isaa nurratti dhangalaasuun jaalala isaa waaqarraa nuuf haa ta'u. Bakka isin jirtanitti ayyaana kanarraa ayyaana Waaqa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin eebba isaarraa eebba, arjummaa isaarraa arjummaa isaa hunduma keenyarraa haa bulchuu. Kanaaf bara ganna macaqii kana keessa nu dabarsee ayyaana masqalaatiin akka nu ga'u jaalala isaa waaqarraa nuuf haa ta'u isiniin jenna. Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Irra deebi'ee baga ayyaana kana geessan isiniin jechuufidha. Ergaa kana isiniin dabarsuun malee barumsa hedduu isin barsiisuudhaaf miti. Ayyaana kanaan kan nu ga'u immoo isatti aanuun nu ga'ee nu maddifachiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Galannoo ta'uu Waaqa tokko kan ta'an Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Asuma irratti nu tura. Yerusaalem si gadoo yaa biyya koo sitti agadoo.